Deebii maal naa deebisee beektaa? Abbaa kooti barnaa. Wal kabajuunis akkuma jiru ta'eetiin nama eenyuun biratti waa'ee namaa akka qaxxullee beekuu qaba. An eenyuun biratti waa'ee kan kee akka qaaquu akka qabu. Si biratti waa'ee eenyu akka qaaquu qabu yookaan akka haasa'uu qabu beekuu qaba. Mudannoo tokko na mudate yeroo barataa ta'eetiin gurbaa hiriyaa kiyyaa tokko wajjin dhaabannee sa'a 10 booda mana barumsaatti gadhiifanii natti fakkaata. Gaafa san kutaa 11 baradhanii yaadadha. Yeroo barattu diipaartimentoota jiran keessaa maybe diipaartimentiin xiqqoo siisii waliin hin deemne jira miti. Kan hin feene tokko ni jira. Naachuraalii namni hedduun kan qabu jechuudha akka kiyyaa kunneen. Kanaaf diipaartimenticha ani irraa fedhii hin qabne yooti ture. Diipaartimentiin suni diipaartimentii jechuudha sabjeektiin jechuudha kan nuti baranne yeroo sanitti jechuudha. Kan ani hedduu ofitti kenneetiin hin fudhanne tokkotu jira. Isa san gaafa barumsa kenna xumuranneetiin sa'aatii 10tti yeroo mana barumsaatti gadhiifamnu tiitoorii kennamaa ture. Namtichi tiitoorii kennu sun noormaaliillee kilaasii kiyyas ni barsiisa. Iddoo biraatti illee na barsiisaa namni sun jechuudha. Akkaataa barumsaatiin wal qabateetiin haa ta'u namtichi san hin fedhuudhaan. Barsiisaa san. Barsiisaa san hin fedhuudhaan. Kanaaf barnoota kenna barannee xumurannee baaneetiin balbala dhaabannee mucaa hiriyaa kiyyaa tokko hojii dhaabatee kan walitti dhiyaannu jechuudha. Daree kiyyaa kan walitti dhiyaannu dhaabatee tiitoorii kun firiidha. Kaffaltiidhaan miti firiidhaan kan seenanii baratan ijoolleen haga sa'aatii 11 maama jechuudha. Mucaan kun na hojii dhaabateetiin deemuudhaaf kan baanee jirru kilaasii kana haaseenu moo haanseenni jedheetiin dhaabatee of wajjin haasa akka dhagaa hojjechuudha. Wajjuma jirra haaseenu moo haanseenni dhiyaatiin haasa. An beeka kilaasiin kan eenyu akka ta'e ebaluudha akka itti na jibbisiisu barnoonni isaa akka itti na jibbisiisu jedheen haasa'e. Deebii maal naa deebisee beektaa? Abbaa kooti barnaa. Hanga addaatti itti qaanfadha waan sana.